jarrisi gantii jedhanii sirbanii fi beekuu jechuu yoomiyyuu wanti kun fakkeessiif namatti maxxana malee gaaffii sabaa bu'uura hundeerra akkan deebisne. Yaada barii gantii jedhaniitu Oromoo waan gochuu qabu sirbaan akeekanii namni dammaqe hin jiru. Xumura irratti waan isaan jedhanii sirbanii yaa tafarii ilma bantii sittimnaan diddee simarrachiisanii akka hoolaa dhaltii jedhanii sirbaniif jechuudha. Kanatu nu mudachuu dadhabne. Deebinee dogoggora seenaa biraa keessa galle. Dhumaa caalu. Dhiigni lafeen homtiyyuu san quubsine. Muutatee dhufee qabsoo kana keessa natu ture, natu qabsaa ture. Eenyuyyuu kanatti mirga hin qabu. Jijjiirama natu fideedhee jennaan hayyeeni ta'a ilma abbaa gadaa, ijoollee abbaa gadaa. Fardis kunoo, dirreenis kunoo irra bahaa gulufaa inni itti laattanne jechuudha. Dogoggora guddaa baay'ee nama gaabbisiisu, nama aarsullee jechuudha. Kanatu nu mudate bara 2018 ammoo. Egaa bara 2018 asitti waan ta'e naaf galchaa. Bara 2018 asitti waan ta'e walittuu himuuni yeroon isaas nun ga'u. Jechi isaas hin jiru. Dubbachaa man ture. Duuti amma Oromiyaa keessatti akka dhalachuuti. Carraa jechuudha du'uunu tasgabbii boqonnaa kiraarii irraatii deemu jechuudha. Wanti Oromiyaa keessa jiru akkitti ibsan nama dhibeetu duuti amma boqonnaa yoo jedhanna irra bareeda. Kanatti of galchine rakkoo akkasiitti teenne. Dogoggorri warri yeroo dheeraaf siyaasa keessa tures warri dhiyoo siyaasa jalqabes homaa akkamiin maaltu ta'a gaafa Tigireen bakkaa kaatee doominaansii ishee dhumate wanni jedhu wanti tokkoyyuu hin turre jechuudha. Abjuu sodaa hirriba malee bulanidhanii yoo akkas taate biyyi maal taati yoo kana goone biyyi maal taati jechuutti dogoggorri uumame biyyi ittuu qilee buute qilee qumburoo jedhantu jira naannoo keenya qilee qumburoo qilee keessaan deebine jechuudha. Jijjiiramni suni dhiiga ilmaan Oromoo ijoollee kichuu daa'ima ulfa keessaa hanga jaarsa waggaa 80mootaatti galaafate suni ni gatate jechuudha. Jaarmiyaan siyaasaa jabaan jechuun namni hedduun qaroon keessa tutture keessatti wareegame post waan kana waan dhalatu tilmaamuu dadhabuu haa ta'u hin beeku akkaataa inni itti wanti sun ta'e akkasumas gariin namoonni kana keessatti qabsicha dura buunee gaggeessinedhanii miidiyaa irrallee hundumaa irrallee uummata mobilaayiz godhanii dogoggorri uumanii fincilli diddaa gabrummaa diduu keenyas argisiise xumura gabrummaa xumuruu keenyas argisiise bilisummaa tiksuu garuu dadhabne. Anuma rakkoon nu mudate. Fincilli diddaa gabrummaa har'a yaadannu miira akkasii kana keessatti jechuudha. Waggaan 20 darbe akkuma qoosaatti. Waggaa 20 jechuun yoo itti hojjetan waan baay'eetu keessatti argama. Yoo callisanii ta'an immoo hanguma guyyaa 20 jechuu akkuma qoosaatti dabarti. Haalli nuti keessa jirru akkaama erga Oromoon kolonii jala kufte jennee ilaalluu irraa kaasee hanga har'aatti akkaama ta'e hin beeku. Hiriyyaas hin qabu, dorgommiis hin qabu, jechattiin himatamuu hin qabu. Ammoo Oromiyaan biyya nagaa tasgabbii fi misoomaati jennee immoo haalli itti haasofnus Oromooma keessa jira. Miira akkasiitu jira Oromiyaa keessa har'a. Duuti yeroo itti boqonnaa ta'etu jira. Namni du'uun gudeedamuun torchi ta'uun haamamuun manni irratti gubachuun jiraa gubachuun homaa namatti fakkaataa hin jiru. Wanni akkasii kun miidiyaa irraa jira sammuu keessan keessattidha akkasitti haluutineet gochaa jirtu nuun jedha jechuudha. Mootummaan har'aa dhiiga ilmaan Oromootiin barcuma aangoo siyaasaa qabatee Itoophiyaa bulchaan jira jedhu. Oromoon immoo ilmaan abbaa gadaatii jedhee dogoggoraan haa ta'uu miira nama kooti jedheenis haa ta'uu
seenaa irraa barachuu dadhabuun isaa ta'u akka fedheenuu garuu yeroo tokko isaan leellisee ture. Warri akkasii har'aa Oromootiin waan isaan jedhan qaba. Waggaa 20 darbee fincilli diddaa gabrummaa irra yaadannu haa ta'u immoo bara 2018 sana dogoggorri seenaa akkasii gaafa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo hoogganni isaa gaafa biyyatti deebi'u maal qabatameetu biyyatti deebi'a? Kaleessa gaaffiin Oromoo manaa baase maali? Gaaffiin Oromoo manaa baase sun deebii argate moo waanuma har'a caccalaqqisuu kana akkasii argachuu fi hamma kana ilmi Oromoon talli Oromoo itti lafee cabdee lubbuu dhabdee dhiigni itti dhangala'ee tifinni akkasii maalirraa ka'ee dhummoo gaaffiin bilbiltuun kaatee turte jechuudha. Hooggan adda bilisummaa Oromoo. Haalli uumame deebisuuf immoo karaansaa jira. Kulaalamne hin tilmaamamne warruma kaleessa lolaa turanii warruma kaleessa isaan ganee baatirii ta'ee dhaqee lafa dhokataa Oromoo ifee diinatti argisiisee ulee ta'ee diinaa fi saba gidduu taa'ee warra kana hadheesse biyyaa baase gaafa barcuma aangoo siyaasaatti dhufe innumtuu deebi'ee warra hamma kana dhiigni isaan jalatti hooggansa isaanii jalatti dhangala'ee kana akkuma qoosaatti goyoomsee gaafa biyyatti deebisu guddoo nama dinqallee jechuudha. Kanaaf gaaffiin keenya gaaffii seerawaa sirnaawaa ture. Abbaan fedheyyuu waa bulchuu rakkoo miti sun garuu gaaffiin hundeerraa deebii argachuu qabu deebii argateera. Boruu dhiiga dhangala'uutti nun geessu lafee cabuutti nun geessu inni jedhu deebiin arganne ture. Kanaaf 2018 waraanni baay'ee xiqqaa ta'e raacitii wayii deebiin Oromoo gaaffiin Oromoo deebii hin arganne jettu kun dirree irratti hafuun dirqama ta'e jechuudha. Wanni kun immoo waan dogoggorree tokkollee hin qabu. Badii yookaan yakki dalagne tokkollee hin jiru jechuudha. Dhugoomeera immoo. Dhiigni dhangala'uu hin dhaabbanne itti fufe duuti hin dhaabbanne buqqaatiin ari'atamuun Oromoof hin dhaabbanne ittuu hammaate. Kanarraa kan ka'ee inni kaleessa harka duwwaa waan TPLF baroota 25 sanaa oliif ijaarte dura dhaabbatee gabrummaa didatee xumurallee itti godhe suni warra ari'atamu ta'e, warra hidhamu ta'e, warra ajjeefamu ta'e. Ammoo harka duwwaa akka kaleessaa diina akkasii dura dhaabbachuun guddoo ulfaata. TPLF kaleessa yoo ati balleessite siyaasa isheetti buute inumatti hiiti maatii kee ittiin buutu. Dhiiga kee lakkooftee waa tokko iyyuu hin gootu. Siyyuu si hiitee maatiin gootu ofitti si deebistee akka ati tikashee basaasaa ishee taatee hojjettu si gootirraa kana. Namni maqaa siyaasaan TPLF jalatti hidhamee ture lakkoofsaan hin beekama xiqqaayyuu. Har'a mootummaan inni barcuma aangoo siyaasaa maqaa Oromoon qabatee jiru kun namayyuu hin hidhu jechuudha. Diidatti ajjeesee feestaalaan mareegata. Kanaafuu harka duwwaa dura dhaabbachuun hin danda'amu. Raacitii oboo ishee haftetti qeerroon kaleessaa dhufee dabalamee har'a kuma kitilaanii lolachuutti jira jechuudha. Bu'aa fincila diddaa gabrummaa sana ammoo guduunfaa dhabuu 2018tu waraana bilisummaa Oromoo har'aa kana roorroo sana keessaa dhalee akkasittiinidha dirreerra jirra. Ammoo nu qofaa miti biyyittii keessatti gaaffiin adda addaa guutummaa biyyittii lafa waraanni hin jirre lafa wal waraansi hin jirre hin jiru warra. Waraanniif wal waraansi akkasii kun immoo nama dhiiga dhangalaasuu hin quufne akkasii kana gara alaatti illee dhangala'ee ollaa waliin illee lola baay'ee keessa turanii keessuma jiru har'a sitti jiru jechuudha. Kanaafi
dhaadannoo amma adeemaa jiru maqaa Oromoo dhahatee Oromoon kaleessa malkaa asuma harta deerratti irreeffataa ture amma galaana diimaatti dhaqee irreeffata Oromoon. Oromoon akka waan argitee yoo humna argate waan hunda namarraa dhuunfachuuf nama ajjeesu fakkeessuu fi saba kanaa fi lafuma jiramu hundumaatti diina horuu fi sabicha malaan balleessuu hadheessuu diina guddaa horuu fi akkasii sagantaa akkasiitu jira. Oromoon kaleessa malkaa irreeffachuu hin danda'u ture nutu warra bilisa isa baasee akka inni galaanatti irreeffatu gochuuf deemna dhaqi du'ii wanti jedhamaa jiru har'aa kun Oromoof yaadameetii miti. Nama abjuu qabutu achi keessa jira. Abjuu mootii ta'anii jiraachuu abjuu gaanfa Afrikaa akka barbaadanitti irra ta'anii sunuu nan ga'uu nama heddutu jira jechuudha. Baay'ee ampiitees nama bololaa hama kana dhaloluutti jira har'a waraanni bilisummaa Oromoo. Sadarkaa kanarra ga'eera qabsoon bilisummaa Oromoo. Kanaafi fincilli diddaa gabrummaa kaleessa eegale suni waan baay'ee jijjiireera. Gabrummaattis xumura godhee ture. Garuu immoo qabaataa wallaallee mucucaannee bakkuma sanatti deebine. Ammoo harka duwwaa lolaniitti fufuuni haala har'aa kana keessatti guddoo ulfaata. Kanaaf iyyuu dargaggeessi kun qawwee kaase jechuutti hin jira. Yoommoo garuu dhiibee itti deemee fincilli ammayyuu akka danda'amu ammoo Oromoon kaleessas argisiiseera har'as itti fufee argisiisuu ni danda'a. Biyyoota adda addaa keessatti fincilli mootummoota abbaa irree qaarisaa jiru ammas inuma jira kaka'umsa gaarii kaan qeerroof qarree Oromoof ta'aa jiru. Gaafa dide sabni waan tokkoyyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Kanaafuu asumaa wanni dhaammachuu barbaadu ABO'n qabsoo hidhannootti dabalata qabsoo karaa fincilaatiin adeemuu qindeessuu ni danda'a. Kana jalatti qophiin barbaachisu taasifame yoo itti deemame akkasumas kanneen kaleessa fincila kana qooda irraa fudhataa turan gama miidiyaan gama adda addaan gaggeessaa turan walitti hidhamee gaggeeffamuun ni danda'ama. Dogoggora kaleessaarraa baratamee dubbiin lama nan suufanii nullee lama miti kuma lamayyuu suufamneerraa. Ammoo haa taatuuti mammaaktitti ittuma deebi'anii ammallee lama nan suufanii jedhanii itti deebi'anii qajeelchuun ni danda'ama. Abdiin sun jira. Hidhannoonis jabaannee fincilaanis dabaalamnee ammas deebinee xumura itti gochuu ni dandeenya gabrummaa akka jedhu akkasiin dhaammachuu barbaada. Egaa sagantaa kana akkuma tasaa dhufe na of kalchaa waan guddoo itti qophaa'e illee hin qabu. Lafti xiqqoona biraa dukkanaa'ee egaa kanaa ol hin deemu na of kalchaa. Yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 20ffaa egaa si waliin akkasiin carraanaa kennitanii hirmaachuu guddoo gammadaa. Bakkuma jiru Oromoon hundi sammuusaa qopheessuudha qaba. Haalli amma jiru waan hedduudha of keessaa qaba. Sun immoo gaa hojiitii waan hojjetan miidiyaa irratti guddoo wanni haasa'an hin jiru. Wanni jechuu barbaadu kanuma guduunfaatti gochuu ni dandeenya. Haalli kana booddee dhalatee dhufu maal ta'uu qaba ka jedhuufis jaarmiyaan jira, waraanni jira, siyaasni isaas jira. Akka barbaadetti akka nu harkaan baane eegganneetu itti deemna. Kana gochuuf ammoo ABO jalatti kallattii kennamu hundumaa hordofuutiin akka kaleessaa mucucaateen harkaa lafa hin dhoofne akka killeetti kunuunsannee qabachuu irrattis qophoofne haa adeemnu. Burjaajiin akka kaleessaa jiraachuu hin qabu. Namni lafumaa ka'ee mana idduma jiru itti mul'atee gara barbaadetti nama oofuu hin qabu. Jaarmiyaan ititee waan kana oofee galmaan ga'u ABO'n jira waan ta'eef kana jalatti masakamne haa sochoonuun dhaamsa kiyyaa fayyaa ta'a. Kanaa olii itti waliin tura dandeetti waliin tura aga naanee yamnetti immoo niin baana. Atiin jechuu barbaada. Ayyee fayyaa ta'e ulfaadhu galatoomii jaalli qajeelaan isin waliin jira amma gara gumaachaatti nu qajeelchu jedheetiin yaadaa. Ulfaadhu jaal urjii bilisummaa maayikii banachaa turte jaallan egaa garuma gumaachaatti yoo nu qajeelchitanii gidduu gidduutti immoo jaal callaan jira jaal gammachiiftuu namoonni